Akkam ooltanii maatii waaqayyoo obboloota koo namti keessan nagaa keessan miti warqeeyyotu jala kan jirtanii kan nagaa kootiin siniin jedha isin akkamime jirtu guyyaa irraa immoo bakka bashannanaa namatti tolu tokko dhufee jira jechuudha. Nafaan akka daawwattanii sammuu keessan akka bashannansiistanii affeerraa kootiin siniin jedha. Baay'ee bakki isaa namatti tola. Sagaleen garaagaraa yoo dhagahameyyuu kanan siniin jedha. Nafaana daawwadhaa sammuu keessan bashannansiisaa. Guyyaan irra maal jedhama? Valentinaa dee. Valentinaa jechuun guyyaa warra jaalalleewwanii warri biyya lafaanaa. Kanaafiyyuu namoonni illee baay'inaan hin jiranii. Garuu booddoon hin jiru kun bakka bashannanaa kun namatti tola. Affeerraa kootii daawwannaa akka gootaniin siniin jedha obboloota. Baay'ee namatti bareeda. Bishaan qabaa, bishaan keessa kaafee qabaa. Bakka maዝናኛ garaagaraatti argama. Aizoachu gaafa biyya keenyatti galluun illee kanaa olii bakka bashannanaa hin deemne biyya qilleensi isaa faalamaa hin qabne keemikaala hin qabne siniin jedha. Kana obboloota